يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. Qabxiin arreen qabannee isinii dhufne shi'aan shirkii qabdii shirkii dalayti kan jedhu waliin ilaaluudhaafi akkuma maraa kana duraatitti shi'aa irratti hubannoo dogoggoraa adda addaa ka'aa jiru maalirraa akka ka'e walii dabarsaa turreen arraan tanaas waa'ee shirkii karaa shi'aatiin isaan irratti qomii kaa'u waliin ilaaluudhaaf dubayyaa ilmaanayyaa duraan dursinee wanni isin himuu barbaannu zamanni kun zamana beekomsi kun jechuun mana kee kan dhufee jiru qura'aanni hadisni tafsiiraa fi seenaan islaamaa mana kee jira jechuudha zamana ammaan tanaa kanatti kitaabni kun dhufuun alatti kitaabni kun siin dubbachuu jalqabe jechuu ifii isaatii siin dubbachuu dadhabe amma gaayaa ilmaanayyaa kitaaba kana akkaataa itti fayyadamnu sooftiweeriidhaan wal barraan ijoolleen teenya waa hedduu baratan arraan tana waa hedduu laaftutti irra dhaqqabuu danda'an jechuudha kanaafuu mee kana nutiis wanni kana isinii tuttu'inuuf haqa kana waliin laallee addunyaa akhiraa akka waliin milkoo'inuuf ilmaan keenyaaf obboleeyyan keenyaaf wanni dabarsaa jirruuf jechuudha kanaafuu mee arraan tana komii gama kanaan ka'u akkamitti ilaalama kan jedhu waliin halaallu shirki jechuun rabbi cinaa makhluuqa akka rabbiititti abbaduudha shirkiin akkuma waliin beeynutti rabbi cinaa makhluuqa rabbiin uume nama haa ta'uu maleekaa haa ta'uu ambiyoota haa ta'uu rabbi cinatti abbaduu ibaadaan isaaniif sududuu isaaniif kadhachuu isaan abdachuu isaaniin nu jiraachisaa isaaniin nu fayyadaa isaaniin nu miila ja'anii yaammachuu kana hunda laallata jechuu ibaadaa waan jedhugaa isiniin narra beekaa meedhiisaa jechuu دوبا شيئا يا رسول الله يا علي جزي جأن يا رسول الله يا علي ونجأنيف رسولا ركن خوتو تيركو خين نفوري يا علي جزي جأن أكسمت إسانيس خوتو تيركو خين خنا خيسان باسي جأني خدتمو إسان أكربيتتي بكربيتتي إسان أبدني مو maaliif ja'anii khajaan kana sirritti ilaaluun nu barbaachisa jechuu kanaafuu haala karaa ulamaa isaaniitiin dabru wayta qorannu yaa rasuulullah yaa alii wanni isaan ja'aniif isaaniin rabbii keeysan rabbii keenya nuu kadhadhaa jechuudhaaf dubbatanii yaa alii yaa rasuulullah ja'an malee yaa rasuula kootuun dhukkubsadhee na fayyisi kootuu maallaqaan dhabee maallaqa riskiin dhabee riskii naa kan nu dandeeysa fayyaa kan nu dandeeysaa na fayyisi balaa akkanaan na dhufeeti balaa kanarraa narraa fuuri yoo jaan garuu isaan kanaafii miti jechuu wanni isaan ja'aniif tawassula akka tahe arkama jechuu wanni gaanuti nu fakkeeysan akkana garuu haqiiqaan dubbiin moo wanni isaan yaa rasuulallah yaa alii ja'aniif isaan kun warra rabbiin xahare warra rabbiin guddise warra rabbiin bakka bu'aa islaamaa gaggeessaa godheef qura'aan 33 irratti warra beetasabii rasuulaatii fi rasuulli xaharaa rabbii ka ilmaan namaa islaamaan deeman rabbiin jaalate waan tahaniif isaan kana tawassula isaaniin godhan jechuu duuba tawassulli kun shari'aa islaamaatiin eessarraa kaasaniiti eessarraa dhufe jechuu inni kun qura'aana kanaatutu hayyama jechuu akka ulamaa'onni isaanii dabarsanitti mee nuti isaa laallu duuba unoo qura'aanni 35 waan jiru waliin haa caqasnu oh you who believe yaa warra rabbitti amantan be mindful sammuu teessan be mindful of Allah rabbii keessa yaadaa and the seek means barbaadadha wasiila karaa ittiin rabbi dhihaatan kaja'u suuraa maa'idaa ayata 35 irratti waa'ee tawassulaa dubbata jechuu rabbiin qur'aana keessatti ayya Muusaa karaa ittiin rabbii keenyatti dhihaannu dalagaa teenya bareedduun haa ta'u nama rabbiin jaalatuun akka qabannu rabbiitu dubbataa rabbiitu hayyame ja'aniiti ulamaa'onni isaanii dubbatanii jechuu karaa biraatiin ammallee qur'aana ayata biraatiin akkana ja'a rabbiin if they had come to you yoo isaan sitti dhufan rasuulaan ja'a after wronging themselves eega ifitti balleeysanii booda and asked Allah forgiveness eegas booda yoo rabbii isaanii dhiifama gafatan and the messenger asked forgiveness for them yoo akkasitti duuba rasuulinis sallallahu alaihi wa alihi dhiifama rabbii gaafateef they would have found Allah accept rabbiin irraa fuudha they would
found Allah accepting of repentance, merciful. Rabbiin abbaan rahmataa waan akkasitti rasuulli kadhateef san irraa fuudhaa irraa qeebala kan jedhu suuraa nisaa ayata 64 irratti rabbiin dubbate jechuudha. karaa qura'aanaatiin ragaa kana lamaan karaa shi'aatiin tawassulli akka dandahamu lafa kaayamaa jechuudha. duba yaa ilmaanayyaa ammallee tawassulli kun karaa suniitiin tuutni adda addaa akka jiru beekutu nurra jiraata jechuudha. isaan keessaa suufii warri ja'aman isaanis akkanumatti tawassula kana fudhatanii jechuudha. kuni duuba ayaanni kun akka ulamaa'ota isaaniititti tawassula godhuu kan rabbiin ittiin hayyameeti ja'aniiti amanan fudhatan jechuudha. rasuulli osoo jiruutis eega du'an boodaas maqaa isaaniitiin yaa rasuula rabbii keenuu kadhadhu jechuun akka hayyamamaa tahe ayata kanaan tafsiira isaanii irratti arkinaa jechuudha. duuba kanarraa wanni barru yaa alii yaa rasuulullaa jechuun ibaadaa osoo hin ta'in du'aayii karaa warra rabbiin gabrootan isaa jaalatuutiin rabbii ifii kadhachuu tahuudha arkina jechuu intercession karaa rabbitti dhiyaachuudhaaf. duuba waan kana intercession tawassula kana karaa warra rabbiin jaalatee rasuulotaa fi akkasumatti imaamaadhaan kan tahu malee namni hundinuu akkanatti mirga ittiin qabu tawassula namaa godhuudhaaf. kadhiifama namaa godhuu danda'u rabbi qofa jechuu. kanama gargaaruu danda'u kanamaa waa godhu kanama godhu eenyu rabbi. duuba ergamaan keenya rasuulli sallallahu alaihi wa alihi imaamoonni isaatis gabrootan rabbiin jaalate sanis karaa rabbiitti dhiyaachuudhaaf isaan rabbi keessannuu kadhadhaa jechuudhaaf malee mataa isaaniitirraa akka rabbiititti waanuu godhuu ni danda'an je'ee shi'aan amantuu hin jirtu. kanaafuu shirkiin isaan godhan hin jiru jechuu. mee karaa biraatiin ammallee wanni isaan dhiyeessaa jiran haa ilaallu. zamana rasuulaa tawassulli kun ni jira jennee laalutu nurra jiraata jechuu. hadiisoota suni tirmiizii fa musannada ahmad keessatti asaaboonni tawassula akka godhan arkina jechuu. yeroo rasuulli jiranii miti yeroo rasuulli addunyaa deeman boodatti illee tawassula akka godhaa turan arkine jechuu. umar tawassula godhaa ture jechuu. kanaas arkuu dandeenya jechuu. adeera rasuulaatiin rabbii keenuu kadhadhu akka rooba nuu roobu ja'anii akka kadhatan nagayaa fi rahmanni rabbii isaan irratti haa jiraatu arkinaa jechuudha hadisoota sunii keessattis. duuba tawassulli akkanatti karaa adeera rasuulaatiin illee ka danda'amu yoo ta'e akkamitti aliidhaan hin danda'amne, akkamitti faaximaadhaan hin danda'amne, akkamitti rasuula keenyaan hin danda'amne jennee yaanne jechuu. kanaafuu hadisa jenne san bira dheeynee umar akkaataa ittiin al-abbaasiin adeera rasuulaatiin tawassula rabbii keenuu kadhadhu rooba akka nuu roobu jechuusaa mee waliin laaluu dandeenya jechuudha. karaa aliitiis yoo kan ilaalle taa'e rasuulli sallallahu alaihi wa alihi bakka bu'aa isaanii akka tahee fi sanii achittis hadisa biraatiin rasuulli sallallahu alaihi wa alihi ani magaalaa beekomsaa yooniin tahe ulaan aliyyiidha ja'an jechuu hadisa sahihaan. kanaafuu aliidhaas rabbiin jaalate xaharaa ilma namaa waan taheef isaan yaa alii wanni ja'aniif rabbii isaa akka kadhataniif rabbii isaanii akka isaan nuu kadhadhu ja'aniin malee aliisan akka rabbiititti yaa alii ati waa hunda godhuu dandeeysa na fayyisuu dandeeysa dhukkubarraa na fayyisi niin beelawee beela na baasi niin dhukkubsadhe na fayyisi je'ee namni alii kadhatu hin jiru jechuu. wanni ja'an yaa alii rabbii kee ka ati jaalatu ka inni si jaalatu nuu kadhadhu ja'an jechuu. kana hadisa biraatiinis rabbiin fi rasuulli akka isa jaalatan inni bakka bu'aa islaamaa hadisni tokko lamaa miti jechuu deemnee ilaaluu dandeenya. fakkeenyaaf hadisni tokko maal jedha? sa'ad ibnu waqaas
maaliif ati hin abaarree je'ee gaafa Ma'aawiyaan isa gaafatu hadisa sahihaa dhaggeeffadhaa. maaliif hin abaarre je'ee gaafannaan Sa'ad ibn Waqaas maal je hawaasa diifiin isa abaarre tokko man kuntum mawlaa haadha wa aliyyun mawlaa je'ee qaadir kuum irratti gaafa rasuulli labsii godhu san waan hin gurra kiyyaaf dhagayeef an kanaafuu ani hin abaaruu isa. lammata irratti guyyaa tokko waraana tokko dheyne waraana san injifatee rasuulli gizee gallu baandiraa qabatee baandiraa san nama rabbii fi rasuula jaalatu nama rabbii fi rasuullinis isa jaalatu fi khannaa je'ee booda kasumatti osoo nuti ilaallu eenyu kanne Aliyyi ibnu Abu Xaalib jaalatamaa rabbiititti khannuusa arkinee je'an. kanaafuu ani isa kana abaaruun danda'u je'een jechuu. lammata irratti sadeessaa irratti guyyaa tokko Madiinaa keessatti lolaaf wayita deemu rasuulli Alii achi dhiisnaan Aliin maaliif arraan tana qofa walolorraana hambiste magaalaa keessa je'ee rasuula gaafateeni. hogguu kana rasuulli bar'ati waan Haaruun Muusaaf ta'u ati naaf taataa je'eeni. Haaruun nabiyyummaa malee waan Haaruun Muusaaf ta'u naa taataa nabiyyummaa malee je'een. duuba Haaruun Muusaaf bakka bu'aasaa akka ture Qur'aana irratti arkine jechuu. hattaa inni nabiyyiillee akka tahe beeynaa arkine jechuu. garuu Aliin nabiyyummaa akka hin qabne hadisni kun dubbata jechuu. garuu immoo bakka bu'aa rasuula akka tahee fi nabiyyummaa akka hin qabne hadisni kun dubbata jechuu. duba yaa ilmaan ayyaa maaliif hadisa kana hunda hadisni kun ragaan isaas hadisa sunii keessa jiru jechuu. hadisa sunii keessatti sahiha isaatirraa ragaan kun dhiyaachaa jiru. maaliif hin fudhanne nuti qur'aanaa fi hadisaan bullaa miti. kanaaf walii dabarsina. laalaa ilmaan keenya laalaa yeroo ammaan tanaa firqaan gamaa gamanaan wanni heddummaatee deemaa jiruufis warra silaa rasuulli isin haa gaggeessanii isin haa barsiisanii isaan qabadhaa qur'aanaa fi ahlil beet kana qabadhaa je'e kana dhiisuun keenya nama rabbiin fi rasuulli angoo kanneef dhiisnee nama angoo hin qabne amata hangana barate islimiintina amata dila kana barate kanaafuu jala deemnaan ni ta'a. if gaafadha baratee nama barsiisuun mirgasaati. garuu qur'aana fassaree hadisa fassaree nuun deemuuf wanni rabbiin nuu dhaame isaan osoo tahanii jiranii guyyaa qiyaamaa akkam jennee firraa deebisna. lakkii sheekh abaluu tuttu baratee nu barsiisee kuni firqaadha kuni jallina kuni qaceelloodha kuni bida'aadha kuni akkana je'ee nuu hime isa jala akkasit deemne jennaan immoo rabbiin keenya boruun gizee fuula isaa bira dheyne lakkii akkuma rasuulli nuu dhaameetti hadisa saqaleeniidhaan qur'aanaa fi ahlil beetiin isinii dhiisee deemaa isaan namni qabate hin jallatu akka je'en isaan jala deemnee isaan qabannee deemnee isaan waan nu barsiisan janna jechuu. kanaafuu adda haa baafannu. hadisa da'iifa biraatiin qur'aanaa fi asaabaa isinii dhiisnee kaja'ulleen ni jira jechuu. kun immoo yoo laalaa ijoolleen ta'e hadisni kun da'iifa moo sahihaa laalaa madura isinii tuqeetiin jira. maaliif kana jenna obboleeyyan qabna ilmaan qabna waliin. kanaafuu nuti islaama jechuun kheyrii nama walii yaadu unkwaan islaamaa fi miti alamni kun akka guyyaa qiyaamaa miidhamu hin barbaannu. kanaaf waan kana walii himnaa jechuu. haqa gam tokkootiin ka'aa jiru wayta dhageenyu rabbiin fi rasuulli nama isaan bakka buuse kan hadisa guddaa biraatiinis qur'aanaa fi ahlil beet kanaan isinii dhiisee namni isaan jala deemee karaa qaceelloonii harkata kaje yoo isa jalan deemne ka jallannu ka rasuulli dubbate hadisa beekamaa guddaan sunii keessa kitaaba sunii sahii sittaa keessa ka jiru kana ka ilaarraa nutin arkin akka jiru waan arkineef nu ajaa'ibsiise jechuu. karaa biraatiin sababaa aqidaatiin haa ta'u sababaa adda addaatiin sababaa firqaa gamanaa gamasiitiin yoo kanan taane yoo sanin taane yoo kanin taane yoo kanan taane jannatan harkattan jechuudhaan ummata keenya aalii teenya ijoollee teenya sheekootiin mirga ittiin qabne qur'aana fassaruu fi hadisa fassaranii himuudhaaf warri angoo qabu moggatti dhiibame
warri silaa aangoo hin qabne warra qaceelfama namaa baasuu fi warra qaceelfama karaa tahanii karaan kana jedhanii warra himutu jiraachuun isaanii karaa jallinaa akka nun oofneef jechuudha jechuu duuba ammallee shi'aa kana isaan sirrii miti jechuudhaaf warra alawii kaasan alawiyyaadha isaan alawii jechuun bar amantii islaamaa hin jettu ka kiristaanaa hin jettuun ka maarree hin jettuun maqaa isaatii uddaan hin beekuu hedduudha jara kana hunda laaqqatee taa'u ummata kanaa isaan shi'aan ummata kanaa jedhanii namaa himu jechuun kuni waan nama ajaa'ibsiisu jechuu nama akkanumatti calijee waanuma hin jirre namarra kaayu jechuu kan beeynees nuti imma nuti fiifuu zamanni osoo kanan tahin duratti waan hin beeyneef waan isaan jaan kana dhugaa seenat jechuudha kun immoo kijiba cirraashumaahu amantii shi'aatii wajjin walitti hin deemu jechuu warri alawii jedhaman san kanaafuu jarjaraan wanni haasoynu shi'aan akkanatti Abuubaakarii fi Umar illee jala deemtuu isaanii nama 3,000 wajjin Mahdiin gizee dhufe gadoo irraa kafalata kajjaan hadiisa da'iifa shi'aa keessa jiru qabataniiti jechuu kan da'iifa sunii keessa jiruun sunii komachuun ni ta'a kanaafuu hin ta'u akkasuma jechuu da'iifa jedhanii ka isaan beekaniini isaan komachuu jiran kana qabannee ilmaan keenya gizee dogongora dubbatan hogguu dhageenyu akkamitti usuu dandeenya jechuu kanarraa laalaa firraa laalaa hin jarjinaa yaa ilmaan ayyaa hin jarjarinaa isin sammuun keessan haqa warra haqa jaalatu warra garaan isaanii laafaa ta'uu sirritti wal beeynaa laalaa amantii keessan sirri laalaa amantiin islaamaa eega rasuula boodaa karaa lamatti akka tahee sirritti laalaa jechuudhaaf jechuu ka aangoo yeroo san keessa gamanaan fudhate seenaan irra guddaa gamasiin akka barraa'eef arkine jechuu ka gamanaa haa xiqqaatu malee tura keessatti akka bahee malee tura keessatti bahee malee amantii haaraa duuba keessa dhufe akka hin taane mul'ata jechuu yaala ilmaan ayyaa karaa biraatiin qaceelfama akka suniititti asaaboonni hundinuu qulqulluu akka tahan kan irra waliigalan jiraachuusaa Dr. Yasir Qadi beekan ulamaan sunii wata dubbatumee waliin haa caqasnu. That's the last batch, and that is Muawiyah radiallahu anhu. So he is a Sahabi. Because he is a Sahabi, so we have a theological belief about him that he would never do something against Islam intentionally. He would never intentionally want to, astaghfirullah, lie about the Prophet or something like this. So he comes under the general rubric of Sahaba. Akkuma dhageessan kanatti Dr. Yasir Qadiin qaceelfama sunii akka waliigalaatitti asaabaan hundinuu beekaa badii takka islaama irratti akka hin gaggeessine kan akka qaceelfamatti waliigalanii qaban tahuu nuu himu jiraa jechuu mee qura'aanaa fi hadiisa waa'ee asaabaatirraa dubbatu kana cinatti haa laallu duuba akkuma arkitan kanatti iskiniirin irratti qura'aanni 9 bismillah 9 ayata 101 irratti rabbiin akka jahu hunoo iskiriin irraa dubbistanii arkuu dandeessan jechuudha rasuulaan gizee dubbatu siqinaa warra munaafiqaa akka jiran rabbiin dubbachuu jiraa jechuu karaa biraatiin hadiisa hawd khaja'amuunis rasuulli guyyaa qiyaamaa ummata isaatii wajjiin wayta jiru ashaabota irraa fuudhanii karaa azaabaatiin gizee deeman rasuulli asaabii gizee jahu lakkee us waan ati si boodatti dalagaa turan atirraan beeytu us jechuudhaan fuudhanii karaa azaabaa akka deemaniin hadiisa sahiha Bukhaarii fi Muslim keessatti hawunoo iskiriin irratti arkitan kanaatu arkamaa jechuudha duuba yaa ilmaan ayyaa kanumaa wajjiin seenaa islaamaa wayta qoratan seenaan islaamaa karaa lamatti akka barraa'e tokko karaa suniitiin barraa'e hunoogaa abbaa hunoo aangoo warra tahan eegaa Abuubakarii fi Umarii Aliyyii boodatti Aliyyi irratti qabsoo guddaan waraanni guddaan gaggeeffame karaa Mu'aawiyaatii fi karaa Mu'aawiyaatiin eegas booda aangoon Hassan harkaayis waliigalteedhaan Umayyaa harkatti waan tureef karaa suniitiin zamana sanirraa kaaseeti jechuu habarraa'e jechuu
waa'ee ma'awiyaa kanaas gaa mee sirritti yeroo isaa keessatti waan ni dabare akkuma ammarraa arku jirru kanatti alii wajjiin waraana guddaa geggeessanii alii abaaraa akka turan ummata ahlul beet kana miidhamaa moggatti dhiibamaa akka turan jalqabarraa illee jalqabee haalli kun akka jiru laaluu dandeenyaa jechuu warri gaammaan tana mootummaa jaare isaan kana warra ma'aawiyaa banii umayyaa kana ta'uudha arkine jechuu karaa kana ta'uu arkinaa jechuudha kanaafuu duuba seenaanis isaaniin barraa'e jechuudha arkine jechuu karaa suniitiin barraa'e kun kanaafuu yaa ilmaan ayyaasuuta waan lee adda baafachuun bareedaadha namni hadiisa tokkittiin takkammaastanii nan isinii dabaluu barbaadu hadiisa tokko sahiha bukaarii fi muslim keessatti argamuun nama aliyyi jaalatu mu'mina namni aliyyi jibbu munaafiqaa ka jedhutu jira jechuu duuba hoggoyta kana arkitu kun maal si garsiisa islaama yoo taate eenyu jaalachuu eenyu fi qabu akka qabdu si gala jechuu karaa biraatiin hadiisa saqaleeyni hadiisa guddaa rasuulli addunyaa tanarraa gideen deemu qura'aanaa fi ahlil beet akka qabannu namni isaan hin qabate akka badu qura'aanaa fi ahlil beetiin isaan guyyaa qiyaamaatitti isa biratti rasuula biratti wal arkanii qura'aanan akka adda hin baane nuudhaamanii akka deemanii fi hadisni kun jabaa akka ta'e strong akka ta'ee fi kabiraa kan asaabaa jedhusan da'eefatahu kanaan duraas isinii tuqeetiin jira jechuu kanaa sirritti ilaaluun barbaachisaadha jechuu kanaafuu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qura'aana isaa keessatti akkuma dubbatetti ummanni islaamaa tokko jechuutu jira akkuma iskiriinii kanarratti ilaaltamee dubbisa kanaafuu wanni firqaa jedhamu kun wanni shi'aa fi sunii dura jalqabarraa kaasee hanga yaziiditti yaziid gaani beeytanii nama mucaa ma'aawiyaati ma'aawiyaan gizee addunyaa irraa deemu isa kana bakka buuse mircaa sanitti deeggarsa ummatarraa dhabuudhaan gara sadii lola ifii banee umrii isaa aangoo irratti waggaa sadeen inni jiraate san keessatti tokkoffaa irratti beetasabii rasuulaa akkasitti fixee morma Hussein illee irraa mursiise haja'uutu jira seenaa ummata madiinaatillee galgala sadii fi guyyaa sadiif dhalaa gudeediifuu waa hedduutu isaan irratti miidhaa guddaatu gaggeeffame kun akkuma dooktar Yaasir Qaadii isinii dubbachaa jiru kana dhumarratti osoo kaabaan hin diigajee waraanni isaa kaabaa tumu jiruuti rabbiin isa kana addunyaa irraa huchiise haala kana keessa dabare jechuu islaamni ahlil beetiis kanaafuu gareen lamaan kun wanni karaa amantiitiin garaagarummaan jirtu guddaan akka hin jirre erkaanaa fi imaanaan tokko akka tahanii fi islaamni ummanni jechuu ummata bira rakkoon takka illeen akka hin jirree fi ummanni gamanaan jirus ka gamanaan jirus imaanaa fi taatiin tokko hadiisa jibriil lachuutu akka fudhatanii fi tokko akka tahan arkinaa jechuu qur'aanaas katti fayyadaman qur'aana ka jaalatan rasuula ka abbadan rabbi tahuu allah jaanii akka rabbadan rasuula akka jaalatan arkinee jirraa jechuu wanni duuba kana hunda dibaan ummata kana xureessuudhaaf gaggeeffamu kuni maali kuni dalagaa namaa banuu fakkaatti jechuun akka nuti arkinetti dalagaa namni akka waa'ee yaaddee shiyaan kun mushrikaa shirkii godhan shiyaan kun warra kanaati warra kana je'ee mahadiin gizee dhufe gadoo namarraa bahuudhaaf warra yaadu kanaa fi qura'aanatti namanan qur'aana kanaas irraa irratti kun hundinuu waan da'iifa hin jirre lafarraa fuudhanii wanni itti dibaa jiraniif maaliif kaja'u kana suuta firraa laaluu qabnaa jechuu kuni ummata islaamaa kasunii osoo hin ta'in beekaa islaamaa kasunii osoo hin ta'in nama kana tursiifachuu barbaadurraahi ummata lamaan kana addaan fageessuun deemaa akka jiru arku jirraa jechuu dubbii rabbii yoo dubbannu taate kanaafuu ummanni islaamaa gara lachuu jiru amma wanni isin ajaa'ibsiisu wannummaan kara shi'aatiin ammaan tana haqa je'ee dhiyeessu jiru hundinuu kitaaba sunii sahii sittaa keessaa ragaan ka isaan dhiyeeffachaa jiran jechuudha hogguu kana laaltu ummanni gama lachuutu sheekootiinis haa ta'u ummanni islaama tokko akka ta'ee fi wanni garaagarummaa akkana shidee firqaa kana babal'isuu barbaadu ummanni akkan tokko hin taane warri barbaadan warri ka sheekaa fakkaatanii as ba'anii haaso'an yuutuubiirraa afaan faranjiitiin afaan arabaatiin isaa ta'u faranjiitiin arginu keenya duuba sirritti
الدبا فشوكبا سينا قرأ جرو خنا لالي ومن إسلامنا قرأ لشوتي لم نكن جريفي أكو ربين دبتوت إسلام لخيساتو كوكتي أكا أركو بربان يجو مالف أمن خينيا جنتاتو يسامل مالف ربي قرآن خيستي ما سلككم في سكر قالوا لم نكن من المسلمين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكاد مع الكائد كنا نكذب نما خجبوا وجه خجبون وياك يا ما وانا مرفدو نبينا جتو خنا أكتس حديث سكاليني في أهل البيت يسون كينيا واني في دي واني نتي أركني مالي فرقة دي لخنا يجو فرقة نجرتو سينا خرا أما نتي خيس جروتين فرقان تقول ما متيجو صوفي جان سلفي جان متزرة جان مالي جان مكاخنا الأول لنا تنتولو خنوم دين واني دفوف حديث سكاليني ديسني أبا ربين قرآن صدمي سدين أهارا ربين قولي تركم تطيرا خجئين ورسلانون ديمو كبو ورقرآن في حديث مفسره وان بداعته وان حرامته وان دين الرانوباسنو هيمو كبو إسان ديساني سببا أنقوتين أسلفني ونو شيخا نرتهني وان إسان هيمن ربي نرككبا ربي ميلكبا خنا يون جاين أتي دين الرابات يو أتي خنا جاين دين الرابات يو أتي خنا خيتن سينين سببا أكداتي نساتو خنا يو خنا خيسن جراتين خنا دين الرابات خجو خنون دينو وان مسمر قديس نيف أكو رسول دبتتي بيت سبيخي يا في قرآن وقديس تاني بدنا كم جاء سنته وبليان كيا بيخان كيا ونيني نسين الله مخنا أجتو ونمو وان جالة الرا تتافت وان تيف حنق دينا خيني جالنو أمت خيني جالنو خيري وليانو وان كان سنيتو إلي يجول أجندا براهين قبلو نتخنا فائدة الدنيا تكلفوا جماعة نما بربادو في أصولتين واتكوان بربان نتو خينيا إسني إرسو بربان نايجو خنافو الرافوني نينكا بدي سنين دي خنا خنومان تمرودان درتي جانان لخنا نمني هندينو أكا أركو دندو شير سبسكرايب أكا غوتن إسيادة كيسا جيسان خخرا ربي باها سنين ججا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنين جا